nama dubbiste turte rakkoon qabu jedhe eegus gooftu wajjin oolle lakkina dhugaadha fira keenya haadha keenya kana garreewu hin dubbifnenno inni deema maali adii indaanqoo baatii deema akkas akkasidha akka godheedha naa sirba addana laulaana keenyeetu gabaa hudhannenoo akkasi naa harka moo dhiqatteetta asootti dhufee dhiqatte sibiila irraa afaan nama qabaa isin immoo yeroo ammaa kanatti sibiila qarsiifattanii baattanii galtu namoonni haaluma nageenya keenyaaf hin sodaanne minaan ke mangadaati fini nama bira fudhadhee galaa jira Arkabun Enango YouTube channel guyyaarraa kana godina walla galata aanaa laaloo sabii magaalaa Enangotti argama. Maari Corona sababeeffachuun pirankii tokko maari sponsor ko kan Yellow Picture magaalaa Gimbiitti kan argamu isaa kanneen akka photo outdoor kanneen akka taa'anii kanneen akka selfie ofiicidha. Hojii akkas akkasii yoo bira haala bareedaadhaan isin keessummeessuu danda'a. Namoonni Enango YouTube channel subscribe like share godha subscribe like share godha jedha. Yoo subscribe godhan viidiyoowwan kana booda jedhu argachuu dandeessu. ሰላም ጓደኞቼ ዛሬ ደግሞ ቢራ ወለጋ ላሎ ሳቢ ወረዳ ላይ አንድ ፕራንክ ይሰራል። ለማንኛውም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አከሚ ነጋረኒ ጅራ መቃንኮ በረታው ሊያል ሙጌታን ጀራማ ዋይ ኮሮና ዋንቶ ተቆቶ ወኖ ተቆቶ ሲኒ ከኑ ወርባሌት አመረንዳሙቴች አንስ ዋን ብራት ነው ብራተኛ akkuma beekamu isin sadii taate xinnoo makiinaa irraa godhe kan fedhuu danda'a. Walitti sittanii deemaartu. Kunimmoo gaarummaan qabu isinumaaf hinneeti malee waan biraa miti. Iski kotti. Yeroo baay'ee dhugaadha amma yeroo baay'ee waama qaldii wayii isinitti fakkaachuu danda'a gaa akkasitti deemamu. Garuummoo baay'ee waan jedhu. Bishaan. Rakkoon qabu. Bakka saamunaan hin jirretti daaraa faallee fayyadamuu danda'a. Daaraa faallee fayyadamne yeroo kotta please dhiqadhaa harka keessanii maatii keessan faabarsiisaa bakka saamunaan hin jirretti ilaa daaraadhaan maatii keessan barsiisaa kun kolfan qabu bar yeroo baay'ee yaa akkas ilaa koronaa waan kottu gaa koronaa bakka asii gaa'e innaa yeroo baay'ee ilaa koronaan qubasa guddaa kana irra ta'a koronaan Corona yookaan COVID isaanii beektonni gosa meeqadha isaanii koronaa jedhu yookiin COVID-19 COVID-19 inni sun yaalaa qubasa guddaa kana irra ta'a yeroo baay'ee seeraan waan godhi malee irraan ka'u እና ኮቪድ inni sun baay'ee sacimaadha koronaan immoo akkuma laaftuu wayii quba moggeera teessise ishee irraa baasisirri እና akka saamunaatti isin fayyada jechuudha kun እና waan akkasii maatii keessan barsiisaa pliis amma dandeessanitti immoo irraa of eeggadhaa bakka dadhabdanitti immoo waaqannoo eegaa እና baay'ee galatooma waan fedheef immoo pirankii ture la kaamera kundo waraabamaatu Bagayana waggaa keessan abinaa tokko al tokko waa'ee koronaa irratti al tokko hubannoo isinii kennuu fedheeti. Amma oolaa kana gaafa ofitti buttanii deemtanii meebii koronaan amma yeroo ammaa kana xinnoo ishee guddaa karaa makiinaa irra gabaaraa garuun keessanii gaariidha. Yeroo amma danda'ametti ijoollee keessaniifis ofii keessaniifis amma danda'ametti eeggannaa gochuu danda'u qabu. Amma yeroo ammaa kana biyya lafaatti bineensarraallee koronaan amma kanneen akka qeerransaa maaloo wantoota adda addaa qabachuutti ka'eera. Bineensa mataasaa amma yeroo baay'ee oolaaf illee eeggannaa godha. Namarraallee oolaa qabachuu danda'a oolaa. Gurguramne nama danda'ametti gaa walitti siixanii deemtanii walirraa waan godha. Amma danda'ametti fidime bishaanichi amma isaan dhaabbatanii itti dhiqatanii. Harka immoo dhiqadhaa aadaan akkasii babal'atu. Ila bakka saamunaan hin jirretti daaraadhaan dhiqachuun jira. Ila daaraadhaan yeroo hundumaa saamunaa dhibee otoo hin taane daaraadhaan dhiqadhaa jechuudha. Koronaan kun yeroo baay'ee amma uummata keenya qaartee amma qaldii ta'uu danda'a garuu amma danda'ame of eegnee isaaf immoo waaqannoo eegaa jechuudha. Ofirraa olirraa muuziqaa deemaa olaarraa siqaa sirrii olittiif akkam goona gaa akkamitti dhinnaa fi shanuunis olittiif akkamitti dhinnaa. Jechuun miilluma ishee fa'aa garuu fuuldura garuu dhiisaa bakka rakkoon qabu. Bakka miilluma ishee allagumatti akkasuma godha. Inni ilaala koronaan jedhamu kun yookiin COVID-19 jedhamu takkaa dhageessee beektu inni ilaa asirra ta'a. COVIDiin sun jechuudha amma danda'ametti ofirraa sirriitti miici ilaa maquu qeensa isa kanarratti ejjeeno sirriitti malee akkas. Enna akkasi galatooma enna maatii keessaniifis akkasitti es galatooma ayye kotu waayoo koronaa irratti waa tokko xiqqoo shi'asiqa koronaa irratti waa tokko isin ala bishaan buusaa ollee amma joogiidhaan ifin daaraadhaan nama riqaa turre jechuudha akkati gabaa keessa olte dhagee indaanqoo gurguruu bitee garaadha moo gurguree garaa hin biteeni xiqqoo ishee information nu gee xiqqoo mucaa kana sila gabaa keessatti namni tokkomee ture. Gaafa nama dubbisee ture gabaa keessatti nama dubbistee turte
Rakkoon qabu jedhe gusu gooftu wajjin oolle lakkina dhugaadha. Fira keenya haadha keenya kana garreewu hin dubbifne Indi deema maali ati indaanqoo baatii deema akkasidha akka godheedha. Naa sirba addana laulaana keenyatu gabaa hudhanne nu akkasi naa harka moo dhiqatteetta? Asitti dhufee dhiqatte. Okay, amma silaa gambuuf naaf ture bishaan carraatee nurkatti dhume daaraadhaan nama dhisiisaa irra amma danda'ametti eeggannoo akkasii godhii maatii keessaniif illee. Naannoo of nuuf jettanii ta'u. Maarree innaa nama dubbisanii gaa walirraa deemtanii olitti siqxanii hin deemina. Innaa amma amma gabaa dhaqxanii seeraan galaa jirtuuni gabaan kun nu dhaabbachuu danda'a nama dubbistu taana. Indaanqoo kana mataa isaallee akka seeraan hin qabin gara fuulduraatti harkaan qabuun dhorkaa indaanqoo illee qabsiisuu danda'a. Bineensarraa illee nama qabachuutti keera. Innaa amma danda'ametti eeggannoo godhu sammaa kana sababa ta'eef isinni isaa naman dubbisi corona irraa immoo fiigaashi ishi bakka galatooma ishi tokko tokko waa'ee corona irratti hubannoo isinii kennuufi isin sibiila baattaniif hin jedhe os kottaa osoo siqaate naa dhaabbadha xinnoo makiinaan akkasiin hin soonnetti nagaadhaniisi gabaadhaa galtu bareedaadha waa'ee corona irratti hubannoo qabdu. Elnaa dhukkuba amma balaafamaa amma seenaa kun akka inni jiru beekamaadha. Ani waan biraamin inneenaa ambarataa yuunivarsiitiidha. Xinnoo garuu information qabu. Isinii billaa kana baattanii gabaa keessa naannoftu jedhan xiqqoo ishee. Kun immoo sirrii miti. Amma yeroo ammaa kana immoo billaa sibiila irraa afaan nama qabaa. Isin immoo yeroo ammaa kanatti sibiila qarsiifattanii baattanii galtu. Namoonni haaluma nageenya keenyaaf hin sodaanne minaa namni sun tokkoman. Maalirraan hin bare immoo akkas hin ta'e. Maarrajii baattoodhaan milikkitaaf. Maarrajii kana laalaan immoo dhugumaadha. Naa waan namni dhugu dhugumaadha namni billaa afaa kana sin harkatti arginaan naara nama sodaachisu gabaa keessatti minaaminee akka wanti kun. Billaa baadhee ani arangamaa bukkee mangadaatii fi nama biraa fudhadhee galaa jira malee maaliin gabaa keessatti tokkoffaa koronaadhaaf sirriin sibiila faadhaa nama qaba. Isin immoo wanti isin baattan waan akka sibiilaa amma danda'ametti eeggannoo godhaa namaafis namni immoo gaa isin billaa baattanii gabaa keessa deemtan karaarra deemtanii namni isin baqataa haara yeroo ammaa kana informationiin nu ga'e. Maal gabaa keessa deemna. Maal gabaa keessaa dhufa hartuma amma akkoo? Qophaa deemna madabii keenyas qophaadha. Warri dhufanii nurraa bitaniif nama tokko lama hin caaltu kanaachi immoo gabaa nu hin jiru. Innaa amma danda'ametti gabaa udhaa bamaadhaa billaa fagaa baattanii nama faansu sodaachisina waa fudhataniitu fakkaama. Ani immoo waan nunne. Nama waa dhugeen fakkaadha. Innaa waan ta'eef oola harka faa dhiqachiisaa turre lafa bishaan hin jirre saamunaan hin jirretti daaraadhaan fayyadama. Gaafa galtan immoo billaa faa waan akkasii gara fuulduraatti harkaan qabu irraa of eegaa sibiila faarra koronaan taa'uu danda'a gatii ta'e. Innaa nagaan immoo galaa bagayyaana waggaa immoo geessan nagaan galaa. Ameen ameen ameen.